Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Baga ayyaana haadha keenyaa qulqulleettii Maariyaamii Sadaasaa 21 bagattiin isiniin ga'e baga walumaan geenye. Dhugumatti ayyaanni haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam magaalota adda addaa keessattii fi akkasumas akka Itoophiyaatti biyyoota kana keessatti haala ajaa'ibaa fi haala miidhagaatiin ayyaanni Tsiyoon kabajamee ooleeti jira. Kanumaan wal qabatuudhaan magaalaa Oromiyaa keessaa magaalaa Naqamtee godina Wallagga Ba'aa mana amantaa qulqulleettii Maaramii Naqamtee keessatti ayyaanni haadha keenyaa qulqulleettii Maaramii haala ajaa'ibaaf haala miidhagaatiin kabajamee ooleeti jira. Ayyaanni haadha keenyaa qulqulleettii Maaramii Tsiyoon Maaramii bara kana kan bara 2017 haala adda ta'ee fi haala miidhagaatiin ajaa'ib kan nama jechisiisuun ayyaanni kun kabajamee ooleeti jira. Akkuma beekamu godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti namootni baay'ee fagoorras dhiyoorras ta'anii amantaan ortodoksiidhaa hin jirtu, amantaa ortodoksiin baddeetti namoota jedhaniidhaaf deebii gaarii ta'a jedheetan yaada. Viidiyoo kana akkuma argaa jirtanii ayyaana haadha keenyaa qulqulleettii Dubroo Maaramii Sadaasa 21 mana amantaa qulqulleettii Maaramii Naqamtee keessatti kan kabajame yommuu ta'u, bifa bareedaaf bifa ajaa'iba nama jechisiisuun ayyaanni kun kabajamee ooleeti jira. Kana qofa miti, ayyaana kanarratti uummatni magaalaa Naqamtee utuu manatti hin hafiin akkasumas gibbii guutuudhaan akkasumas bakka dhaabbatamu dhabuudhaan manni amantaa qulqulleettii Maaramii Naqamtee baay'eetti miidhageeti ooleeti jira. Tawaayidoon baddeetti, tawaayidoon hin jirtu. Naqamtee keessa kana booda amantaa biraatu jira jedhanii warroota yaadaniidhaaf deebii gaariidha. Tawaayidoon bara baraan ni jiraatti. Tawaayidoon boris har'as jirti. Hin baay'anna malee hin xiqqaannu. Baga geessan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.